بقى تيني سنجاي أبشر لك لك شيء أما منك يسوى الله وما نقبل مالين قبول جارام كان كنت ما تقول له بيجي من جراحة شو رماني ما تقول قبول ما ويا سدان كنا كيس دوي جدًا أركيسين كبارن أولي تجولين جن نجافة يا أنا مو وتنين ده أنا وتنين ده هنقول ده بكرنا قبو إياك بعد إياك تنسكت بوليس قواد بولا قط تنسكت ده تنسكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota fi jaallatamtoota obboloota keenya qaalii bakka jirtanitti nageenyi keenya kabajaaf caalaa isin haa qabu baga raamadaanaa waggaa 1444ffaadhaan isin ga'e ittiin nu ga'e nama raamadaana kana soomee itti fayyadamu rabbiin waa taasisu egaan akkuma yeroo raamadaanii dhufu baroota arfaffamoo shanaffaadhaaf gochaa turre jechaadha bara kanas qaama miidhamtoota dubartii ilmaan yatiima guddisan jaartotaa fi namoota dhiirota qaama miidhamoo ta'an warreen kiraanchiidhaan deeman namoota muraasaaf egaa guyyaa har'aa waan isaan raamadaana kana qabuudhaaf ta'u zayita tamiraa fi midhaan daakuu firnee fi dhufnee jirra inshallah egaa namoonni as jiran kuni akkuma isin agartan jechaadha namoota daandii kana gubbaa deemuudhaan waan raamadaana kana qabaadhaaf isaan fayyadu nama funaannachaa turedha raamadaana kanaaf waa qopheeffatanii namni manaa qabu jira እሺ አማጋ ኢንሻአላህ የረቢ ጀዴ ዋን ከና ረቢ ጀዴ አከና ከንዱራኒ ጫ ዱራኒ ጀኬሳ የሮላማ ዮኪን የሮ ሰዲ ፋከና ቱሬ የረቢ ጀዴ ማማሞ የሮ አፍሮ ኪን ጀሮ ሸንጎቹ ፊ አብዲ ቀምና ረቢ ነው አገርጋር አሚን አሚን ኢንሻአላህ ኤጋን አማ raamadaanni inshallah yoo rabbi jedhee boru jalqabame jechaadha kanaafu obbolowwan keenya namoota asitti hirmaatan keessaa deeggarsi kun godhamee fi maal akka isaanitti dhagahame walumaan ilaalla. Maqaan keessan maqaan koo Haadha Nagaati. Haadha Naga. Haadha Nagaati. Akkami raamadaana kana qophii? Qophiin bareedduu ragaa sinumaan rabbi. Sinumaa waan qoo qabaanne qopheeffanne sinumaan nuu qopheessinaan kun ittiin qabuuraa ta'ara immoo sinii rabbii galata. Ijoollee mutaataniitu hojiin qabu cabdaniitu amriin keessan nu fadheeratu ijoollee eessaa dhuftan isin asuma ani asiimi saqqaan dhufe ijoollee yatiiman guddisa ijoollee meeqa ijoollee afur haadhaaf abbaan qabdu isiin guddisa siiraa jireen ka'e kadhumas gida dhufe akkoo keessanii akkoo kooti ilmoo kootirraa doote isiin guddisaa jira ilmootirraa duute ilmoo kootirraa doote nama meeqattan ijoollee afur ijoollee afurin guddisaa raamadaana kana waa qopheeffatanii qabdu waa tokko qopheeffame mana kiraa keessan jira nama na gargaaruun qabu ijoollettiin immoo malleessa biyyiidha waa tokko ittiin qabdu mana kiraa keessan taa'aa jira kun viidiyoon koota kana mana kiraa meeqa kaffaltu birrii 300 kaffalla 300 kaffaltu 300 nagaduuti viidiyoon qabu immoo arra erga dhuftanii jimmaan lisaqaadhaa kaasanii waa argattaniitu birrii waa tokko argan wallaahi waa tokko argan masgeetaa waliin ichi kan homaan dhabdanii waa tokko rabbiin alan kana dhagaa uffayee dhufe eenyurraa dhageessan kan isinumatti irraa dhageenye isumatti masqeenye bajaajii keessa jirtan bajaajii keessa asii waamee darbe sana waamtee dabarfatte jumaan uffayee dhufe amma mana keessa wallaahi homaan qabdanu waa tokko wallaahi maaliin qabuuf gaaraam kana tokko akkuma xollu beeji ma jiraachuudha malee waa tokko qabu waa tokko qabu yatiima guddisa viidiyoo qabaadheen nagadu dhukkuba ginfiitiin nukkubsadhan moo karaan harkaa badi baamanaan qabu baamanaan gargaaru kanuma keessa rakkattee dhufe solee gala abshiraan mamma ishee abbaa maaltu sitti dhaga'ama gammachuun na dhagama badaan gammadee wallahi waa qabdu garuu mana raamadaana waa tokkoon qabu wallahi waa tokkoon qabu abshiraaga baga ittiin isin ga'e abshira lakki ishi ishi amma kun si kan namusaat maal si dhaga'ama badaan gammade wallahi ganama bu'aan ture amma immoo gammadeera maaliif boosse ganama immoo namni olii gadi deeme qincee fudhata ani immoo nama wajjin hin deemu nama wajjin hin deemu dhabe hankoletaa bataata eessaa fudhata ture miti katamaa keessa fiigee fudhataa ture qincee moo atoo an waa tokko iyyuu hin argan akkamitti dhufte as
Diingatu mana amma fiigeenaa hin dhufu. Mi'a akkamitti mucaa kana akkamitti guddistaati? Amma kunoo guddifadhee karaarra taa'e harka namaa kadhee guddifataan jira kunoo. Waa nyaatee taa'arraati? Waa tokko iyyuu hin nyaanne. Wallaahi? Wallaahi. Maaliif? Waanuma nyaadhu dhabee anumaa gadi deemee rooree taa'e boo'ee dadhabee dhuman dhufu. Tu amma waa nuti arrasii kennuu baanne maal ta'uuf jirtame? Waanuma rabbiin naan jedheen ol galee manatti ol galee bula malee eessan naqa karan naqu bakka naquun qabu iyyaa qabaadhe iyyaattin siqadha. Buleessa qofaadhe bulaa kottin siqadha eenyuttin siqadha. Abshir ishi bakka ilaame buleessa keetishi bakka mboyin ishi kana booda bakkattu ishi mboyin bakka ishi ilaame bakka yoo beeloftee waa rakkatte natti bilbiliiti asiin kenna ishi ramadaan wal lakkaatti soo beelofte natti dawwal ishi abshir mboyin bakka. Waalaikum assalam. Maaliif boos? Abbaa ijoollee kootiitu na jalaa du'e waggaa lamman qaba. Abbaan ijoollee kootii waggaa lamman kana dhukkuba onneetiin qabamee dhaqee mishinii galchee achumatti du'e lamoo arginee siin qabaranne. Du'aa isaanii hin arganne? Hin argan ijoollee shan irraa akkasitti na jalaa du'e duraan mana muuzii banee hojjeta ture qansiraa namaa waan ta'e hojjeta. Amma morganni du'e immoo karaan harkaa badee ijoollettiin bibbicuudha mallee ijoollee shaniin qaba. Amma akkan ta'u dhabeetan mana namaa deemeen isitti bibbicuu uffata namaa waan bibbicuu jala deemanii miiccuu ani immoo biddeena namaan tolchaa damoozittiin ji'a ammallee naan dhufuun jettu isa kanaaf biyya biraarraa ka'een dhufee asitti galeen maatiin koo immoo gaafa gurbicha sanatti heerumu hin jaallanne beektaa rakkataadhaa hin heerumeetu jedhanuuti deettan heerume yeroon itti heerumu immoo ijoollee shan gizee waliin argannu inni na jalaa du'e. Yeroo du'u kana dhukkubsate onnee dhukkubsate mishiinii galee guyyaa qanii xinnaa malee hin galchan. Mboyin bakka ishi abshir. Xinnaa sana eegee yeroo naqu guyyaa sadan kana keessa du'e jedhan. Harkeessiin qabaramne hadhaa walitti ijoolleen gin na gaafatu yeroo. Ijoolleen kee hin beekanu? Hin beekani akkan mana sana gale inni keessaa bicuusii wayya qabu dhiiraa. Hin beeka du'aa isaan moon arganne uffata qofa fudhannee galle. Uffata qofa? Uffata qofa. Ramadaana kana akkamitti baasuu qophoofte gaa? Kun qabu wallaahi minaa waan ta'e wayii kaleessa abbaan ta'e wayii naa kennanii bakka hojii hojjedhu kana ijoolleen koo ji'a malee nufu waan nyaatte soomtuu hin qabdu yeroo hin jedhu kennanii ruubii faraasillaa wayii naa kenninaan isii qofa daakkadheen qaba wallaahi rabbi shaa'ida wallaahi waan tokko hin qabu. Maal hojjettaa? Mana namaanii damooziidhaan biddeenan tolchaa ijoollee meeqa hundaan kee? Damoozittiin 400,000. Jaammo. Kiraa jiraattaa? Tamalallaashiin hojjedha. Kiraa meeqa kaffalta? Kiraa 200 kaffala. 200 kaffalaa ijoollettiin nama 5 tamalallaashii gizeen deemu kana biddeena amma taate tokko naaf kennu gaa biddeena 2 naaf kennu. Ijoollettiin immoo bicuu siin keessaa waggaa 13 geesse na jala deemanii waan bibbicuu uffata jaraan miicuu mana bicuu walawwaluu. Isuma kanaan waggaa 2 as akkasitti jiraan na bakka kana immoo takkaa dhufee hin beeku. Alana nuroo guddinatti wajjin badaanatti cimee jennaan dawwalanii naa himane malee. Isa kanaaf akkasitti hin jira jechuukooti. Abshir. Ashi. Inshallah Rabbi jedhee. Inshallah. Hunduruun jijjiirama gidduu Rabbiitiin. Inshallah. Abshir. Abshira amma. Damee baasi. Biqilii damee baasi. Ani siin caccabduun kuni wallahi birrii 550 kaffaleen ta'a. Kiraamo? Wallahi shaahu Ramadaan kun nagaan. Eessa jiraatu? Booree. Waa qabduu mana? Maal? Minaamu. Allahu ammattiin ergasii yoon jedhee jedhu halkan kaleessaa kiraan dabarfattuu naan jetteen naan kiraan gaheereetteen naan achumaan kan si birrii 550 kaffala. Abshira mamma. Abshir si na jedhu daamaan. Abshira mamma shi mboyinaa shi. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboloota keenya baga geessan irra deebi'ee Ramadaana kana namatti fayyadamu Rabbiin haa taasisu. Egaa guyyaa irraa namootas jiru. Namoonni wanti nuti finne kun hanqatee afaan jiru. Homaa gochuu hin dandeenyu waan obboleonni keenya biyya garaagaraa ta'anii guyyaa 3 yookiin guyyaa 4 gidduutti walitti qabne waan kana. Inshallah namoonni viidiyoo kana daawwattan ammas bor jalqaba Ramadaanni guyyoota 30tu jira Shawwaaliin malee jechaadha. Kanaafuu
ammas gareen kee hidhamee jira waan ta'eef karaa garee sanaa liinkii fayyadamtanii seentanii deeggarsa goonuu kana akka nu waliin itti fuftan gamanuma waamsinii gochuun barbaada. Abboo bismillaahi duniyaa barakaa ilma barakaa fayyaa wajjin imaanaa wajjin rabbiin isiniif haa kennu. Abboo duniyaa kanarratti illee rabbi isina kanansiisu akiraatti illee rabbi isina gammachiisu. Abboo bismillaahi rabbiin isina gargaaru yaa rabbi duniyaa akiraa gammachiis yaa Allah duniyaa akiraa kanansiis yaa rabbi gargaari yaa rabbi abdii jiraachis umrii dheeres yaa rabbi achi ta'anii abboo bismillaahi achi noorgaan yaa rabbi umrii dheeres yaa rabbi jiraachis yaa rabbi abdii umrii dheeres Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.